nabiraan darbina. Obboleettiin keenya suuraa irratti argitan kun akka nama kamiyyuu nan dalagadha jettee biyyaa baatee jirti. Viizaa viizitiitiin fidanii erga fidanii waggaa tokko ji'a 5 hojjechaa turte. Yeroo hojjettu kana ID jarreen hojjisiisneef. Yeroodhaan booda ija dhibamte mana sirrii wayii fidanii fi mana yaalaatti kennanii fi ija tokkotu badee ture yeroo sanitti. Amma garuu iji lamaanuu faayidaan qabu jedhaniit mana yaalaa madaamii ishee geessinaan iji lamaanuu akka faayidaan qabne beeknaan madaamii ishee baastee karaa irratti gattee jirti. Intalli kun immoo yeroo kanatti iji ishee ilaalu karaa deemtuun qabdu nama tuuf itti sisee mana namaa ciisteerti. Viidiyoo kiyya kana rabbii keessan namni sodaatan, namni haadha qabdan, namni dhala qabdan viidiyoo kana na biraan darbina. Share do it naa godha. Akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekan. Intalli kun akkuma nama kamiyyuu nooliin taphachaa nooliin kolfaa turte. Har'a garuu iji ishee badee kun ciistee jirti. Please do it. Share naa godha. Namoota jajjabaa biraan naa ga'a. Namoonni ishee qarqaaramuun dhabamu. Biyyaansi intala kana hikimnaa hin dandeenye kara biyyaatti galchina. Diraama 20 gaafatamte yeroo kanatti. Diraama 20 miti diraama birrii takkaayyuu harkaan qabdu. Wanna baay'ee nama gaddisiisu. Yaa carraa ijoollee keenya waanuma gaarii hin dhageenyu dhugaa rabbiiti jechaadha. Waan garaa nama gubu malee namni tokko gaafa waa tokko hojjetatu yookaan gaafa biyyaa bahus ofan jijjiira, maatii koon jijjiira, jireenya koon jijjiira jedhee biyyaa ba'a. Akka bahaniif sanammoo gaafa ta'uu diddee jireenyi bitaa namatti galte baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nagaan siniif haa ta'u, nagaa sin gaafachuun irraanfannee hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu. Nagaa keessan ani nagaadha. Mee viidiyoo kana sheerii godhaa, laayikii godhaa, ijoollee baay'ee bira haa ga'u. Namni hundi tokko miti isiniin jedha. Tokko garaa ho'uu fi qabaachuu danda'a. Tokko rakkoo obboleettii keenya gargaaruu danda'a. Qarshiidhanis yoo gargaaruu baate akkuma amantii isaaniitti kadhata godhanii fi du'aayii godhanii fi obboleettii keenya kana bukkee dhaabachuu danda'u. Obboleettiin kun kan jirtu Dubaayin keessa jirti. Egaa akkuma sagalee micayyoo gubbaarraa dhaggeeffattanii waggaa tokko kan hojjettee isarra booda immoo dhukkuba ijaatiin qabamte. Gaafa duraaf iji ishee dhukkubsatee mana yaalaa geessitee madaamii ishee ija tokko gaafa dhukkubsatee cimaan maxaxxirii kennanii fi isa kaawwachuu eegalte. Gaaf kaanitti ija lammataatti gaafa darbu immoo ija lammataatti darbinaan mana yaalaa geessinaan isaan booda iji ishee lachuu akka waa tokko arguu hin dandeenye doktoroonni itti himanii hojiin alaa akka ta'e jechaadha. Egaa obboleettiin keenya madaamii ishee biraa baaftee jirti, ijoollee of biratti qabee jira. Akkasuma wallaansa firree kan gaafatanii birrii Dubaayin beektu waan ta'eef birrii 20,000 gaafatan. Micayyoon tun immoo 20,000 dhiisatii birrii lamayyuu waan of harkaa qabdu miti jechaadha. Akkuma kiyya akkuma keessan dalagachuudhaaf mana baateetu carraan ishee diddee waarratteetu biyya ormaa keessatti ija ishee qaroo ishee dhabdee jirti. Micayyoon kun gara itti deemtu yooma waa tokko waan hin argineef egaa qaroo laala yaa obboloota kiyya. Namni iji ofii lamaan duudaa ta'e hin argine dhiisate iji ofii tokkoyyuu gaafa nama dhukkubsate maal akka ta'an hin beektu waan ta'eef egaa waaqayyoon kadhadhaa fi akkasuma du'aa illee godha. Akkuma amantii keessanitti adaraa obboleettii keessan bira dhaabadhaa. Waan gargaaruu barbaadanis gargaaraan siniin jedha. Gargaarsi hundumarra caalu du'aayii gochuu fi kadhata gochuufidha. Gaafa kadhatan waaqayyo rakkoo ishii kana obboleettii keenya keessaa akka baasu adaraa gara dhimmisaa laallatutti gara biyyaallee yoo gashan micootan gara biyyaa yoo galte biyya ishiitti wallaannamuu dandeessi. Yoo waaqayyo fedha isaa ta'eetu ija ishii hin banaaf ta'e jechaadha. Wallaannamtee yaalamuu dandeessi. Dhugaa rabbi baay'ee tokkoon gadde viidiyoon kun torbee guuteera eegalee deemuu qabe ijoolleen sagalee ta'uu fi qabanii gaafa dura argu hedduu tokko rifadhe yaa carraa ijoollee keenya dhugaa rabbi yeroo baay'ee maaltu natti dhaga'ama seetan asiin rakkoo dhumti ijoollee keenya miidhamni ijoollee keenya shamarranii dhugaa hedduu takka na gaddisiisa jechaadha. Lafa gaariin jira jedhee too ofitti hin gammadu yeroon ijoollee baay'ee akkasittiin argu keessa kootu na cabachaadha. Innaa kun kan olii dhufte garuu waaqayyo immoo fedha isaa ta'e immoo fayyisa. Fayyinni harka rabbiiti.
hiikamuunis harka rabbiiti. Micahoo tana yoo ta'uu baate gara biyyaallee akka gashanii gareedhumallee hidhannee obboleettii keenya amma qabnurree gargaarree biyya galtee otoo biyyatti wallaannamtee baay'ee tokko gaariidha. Biyya ormaa kana keessatti irra jechaadha. Biyya ormaa kana keessatti ani dhugaa inamaan jechaadha. Maaliif seetan micoon tun qaroo ishiiti kan dhukkubsattee odoo mana yaalaa galtee immoo kulaalitti ishii tokko fayyaatte taana kulaalitti ishii sana keessaa baafachuullee danda'u. Biyya ormaa garaa namaan laaftu jechaadha. Kanaaf waan an dubbadhuu fi waan an jedhu wallaale be waanuman jedhu isaa waan hin qabadhu isaa wallaale. Rakkoo cimaa keessa jirtu obboleettiin tun rakkoon ishiin amma keessa jirtu rakkoo qarooti rakkoo ijaati. Ija malee garatti sochootu hin qabdu. Obboloonni ofitti qaban kunis immoo akkuma keessan dalagachuuf biyyaa kan ba'an akkuma koo dalagachuudhaaf biyyaa kan ba'an mana keessatti ofitti qabanii warratanii micayyoon kun gargar kamiyyuu hin beektu gar kamiyyuu hin deemtu qaroo ishii lachuu duudadha. Carraa akkanaa Waaqayyo namaa baasu. Balaa akkanaas Waaqayyo namaa baasu. Dhugaa kuni balaa tasaati. Wanta guyyaa eeggatee gara namaa dhufuu miti jechaadha. Wanta sana marra ga'uudha. Rabbi inni nagaadhaan ijoollee keenya biyyaa baase. Nagaadhumaan miila isaanii fayyaa, harka isaanii fayyaa, miila isaanii ija isaanii fayyaa isaanii gashu. Carraan micahoo kana argate isin argatin. Micahoo kana adaraa keessan yaa obboloota keenya. Warri garaa laaftan obboleettii kana gargaarree gara biyyaa gashinaa. Yoo achittis mee waasaan hin geggaafadha. Yoo achittis bakkuma jirtu kanatti birrii walitti funaannee too yaalii goosifnallee warra jedhanillee yoo jiraatan jechaadha. Baay'ee tokko dhugaa Rabbi lapheen na cabe. Lapheen na cabe. Waanuman jedhu wallaale. Dhugaa kichuu tana dhugaa akkas gootu seexanni. Seexanatu kana ija ishii qaroo ishii lamaan duuche. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef waan olii dhufte waan godhan hin qabanii guyyaa isa eeggatee isuman namarraa fuudha isuman nama fayyisaa. Waaqayyo lubbuu ishiillee akka uumaa hin goone akkasuma qaroo ishii kanarree akka banuuf du'aayii kadhata keessan godha. Inni hunduma dandaasiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii dhugaa akkuma nagaadhaan baatan nagaadhaan sinaa gashu. Mataa keessa fayyaa miila keessa fayyaa nagaan sinaa gashu. Ijoollee baay'een miila isaanii dhaban, ijoollee baay'een qaroo isaanii dhaban, ijoollee baay'een fayyaa isaanii dhaban biyya ormaa keessatti. Wanti biyya ormaa kun ijoollee keenya hin goone hin jiru dhugaa Rabbi. Kaan isaanii sammuu isaanii dhaban, kaan isaanii immoo du'aan addunyaarraa boqotan biyya ormaa kana keessatti. Wanti biyya ormaa kana ijoollee keenya hin goone takkaa hin jiru dhugaa Rabbi jechaadha. Kanaaf Waaqayyo guyyaa araaraa nuuf haa fidu isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Laayikii godhaa ijoollee baay'ee bira haa ga'u isiniin jedha. Warri har'a dhuftan immoo maamila koo ta'uullee hin dagatinaa. Baay'ee turtii gaarii Waaqayyoon kan